Ijoollee akkam jirtu nagaa keessanii kuni qophii ijoollummaa kooti. Qophii ijoollummaa koo torbee kanaatiin kan na dugda duubaa ilaalaa jirtanii buufata xiyyaaraa Boolee osoo hin ta'ini xiyyaarri kuni kan argamu mooraa nama dhuunfaa keessatti jechuudha. Xiyyaarri kuni akkamitti bakka kana qubatee namni bakka kana qubachiise hoo eenyudha kan jedhu qophii ijoollummaa kootiin egaa kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Isinis hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Xiyyaara alaala isinitti agarsiisnee turre kinoo amma bira geenyeeti jirra jechuudha. Xiyyaarri kuni akkamitti bakka kana qubatee eenyutu bakka kana quubsisee kan jedhu immoo egaa qophii ijoollummaa keenyaan abbaa qabeenyaa kana isinii affeerree isaan waliin kan turtii taasisnu ta'a jechuudha. Nagaa galata waaqa. Warra manaa hin namoo maa hin nagaan maan argamnu sinaa xiyyaara keessatti manuma hidheetana warra manaa hidhe. Akkasuma jedha. Nuti mana godhanne waan ta'eef. Daa'immaniin yeroo alaa ol seennu amma kan argamnu buufata xiyyaaraa Booleetti osoo hin ta'in xiyyaarri kun mooraa nama dhuunfaa keessatti argamaa jenneeni turre. Mee dura isin daa'immanii wal dubara. Okay, isinis waan dhuftanii nu gaafattan qe'ee keenyatti dhuftanii muuxannoo keenyas daa'imaa dabarsuudhaaf waan dabarsitaniifis daa'imnis waan dhaggeeffataniif ijoollee guddadhaa galatoomaa baradhaa isiniin jedha. Maqaan koo Guutamaa Guutaa abbaa hoteela fi riizoortii guutee waan naan jedhaniif maqaan kiyyaan hoggaafamee isaa waamamaa jira. Kanatti dhaladhe lixa shawaa aanaa jalduu magaalaa Shukutee jedhama. Ganda qotee bulaa ganda baadiyyaa keessatti dhaladhe achuma itti guddadhe jechuudha. Ijoollummaa keessaa maal fakkaata ture? Haala ijoollummaa kootti yaa'u baraan daa'imaa abbaan koo daldala ture. Wanni akkasiillee sammuu koo keessa jira ture. Oduma na barsiisanii daldalas xiqqoo nan yaalaa ture. Yeroo ammaa egaa daa'immanii yeroo durii taphatamaa ture yeroo taphatanii mul'atu teekinooloojiin kun babal'ateera moobaayila fa'aa tuttuquu televezyiinii fa'aa ilaaluutu jira. Yeroo keessanii tapha akkamii fa'aa taphachaa guddattan? Yeroo durii ijoollee taanee gizee horii eegnu Lokkachuun kun hin jira. Waasii harkaan hojjetame ni godhu. Maalirraa fa'aa hojjetama daa'imman akka baran barbaadeen? Kaalsii moofaasaadha. Kaalsii moofaa ciccite fa'aarraa hojjetama. Harkitti naqanii hodhanii bareessanii akkasitti hojjechaa turan. Yeroo mana barnootaa deemtanii haala kamiin gara mana barnootaa deemtan? Maatiitu isin geesse moo isinumatu barachuun qaba jedhee gara mana barnootaa deeme? Maatiin nu geesse gaggal barumsa fagoodha. Lukaan isaa tokko walakkaa fa'aa deemama. Maatiin nu geesse ijoolleedhuma hollaa jiru wajjin baay'annee bakka tokkotti fa'aa deemina. Barataa akkamii turte yeroo mana barnootaa turtanitti? Maan jedhu giddu galeessuma jechuu dandeessa. Giddu galeessuma. Qalbiin isaas daldala bira jirti waan ta'eef malee oduu baranneetti of gaarii nutti fakkaata ture. Daldala kana isin ijoollummaadhumatti sammuu keessan keessatti qabattanii guddattan jechuudha. Daldalicha xiqqoo ishee ijoollummaatti faazariin koo gizee dhadhaafaa nagaru durii birrii kan hin baatu isaan isa fa'aa harkatti argee gojomaa ture. Achumaa dhufee faanatti fakkaata bal'inaan. Barumsa mee hanga kutaa meeqatti barattan? Hanga kutaa 8tti. Eessatti baratta? Mana barumsa kamitti barattan? Barumsa Shukutee. Amma Raggaasaa Bultoo jedhama mana barumsicha. Magaalaa Shukutee jechuudha. Magaalaa Shukutee. Kutaa 8 booda magaalaa isinitti hanga kutaa 8tti baratta manni barnootaan turre jechuudha. Turre akkaana jalluutti hin turre. Gincii ture achi deemnee barachuudhaaf immoo xiqqoo ishee baasii baay'ee qaba hin dandeenye inneetuma daldalatti turre. Maatirraayis fagaachuutu jira. Maatirraayis fagaachuu jira. Yeroo ammaa daa'imman haala mijataa keessatti kan isaan barachaa jiranii fakkeenyaaf maatiin nyaata hidhee fi an konkolaataa qabu konkolaataa isaatiin kan konkolaataa hin qabne baajaajii kontiraataa fuudhee akkanumas immoo sarbiisii mana barumsaatiin gara mana barnootaatti daa'imman isaanii ergee akka isaan baratan taasisa. Isin garuu haala mijataa kana dhabuudhaan
barumsa addaan kutee jettanii jirtu. Mee daa'immaniif isin kanarratti maal dhaamtu? Maal daa'imman nu gorsitu? Nuti yeroo san akaayii kiisitti nu naqaniiti. Qixxaa goggogaa nyaanneeti. Sa'aatii 3 fa'aa lukaan deemna. Fagoodha. Sa'aatii 2-3 lukaan deemnee barachaa turre. Ganama baanee galgala galnaa. Lukaan deemna. Awwaara keessa deemna. Isumaaniyyuu kaayyoon qabaa ture. Amma dhumaatti doo rakkoo manni barumsaa immoo naannoo san jiraate akkasumatti itti fufnaa turre. Xiqqoo ishii waan rakkoo tokko irraan kan ka'e. Barumsa koo addaan kute malee odoon baradhee jiraadhe amma nama hojjedhe kana caalan naa milkaa. Barumsa wajjin immoo odoo ta'e wanti kun baay'ee bareeda. Baay'ee naa milkaa jedhee fudhaa. Ijoolleen ammaa immoo carraa bal'aa qabdu. Manni barumsaa qe'ee jira. Carraa kanatti fayyadamee hunda daldalas taanaan koo barumsa wajjin malee hin ta'u waan ta'eef barumsaan booda daldalas taanaan reegumallee hojjetachuudhaaf iyyuu taanaan. Kanaaf carraa keessatti xumurtanii gaafa 12 fixanii immoo biizineessis waan barbaadan jiraniis ta'anii hunda filatanii barachuu danda'u waan ta'eef qe'ee isaaniitti carraa ijoollee kan carraa keessatti akka fayyadamtan barumsa immoo kan caalu hin jiru waan ta'eef akkuma lafa kanatti barattanii barumsaan booda immoo hundumtuu qaqqabdu waan ta'eef cimaa baradhaa carraa keessan kanatti fayyadamaa isin jedha. Obbo Guutamaan Shukkutee baadiyyaatti dhalatanii achi daldalatti seenanii akkamitti gara magaalaa Finfinnee kanatti immoo dhufuu danda'an? Gara Finfinneetti dhufuu kan hin danda'e Finfinneedhaa mi'a fuunee galaa turre bitiire biyyatti. Achumarraan achittis hojiin achii kun baay'ee quubsaa biti hoggas yeroo sanitti hojiidhuma carraa hojii bal'isuudhaaf iddoo biyya tokko fa'aa deemna jennee turre asumaan Finfinneetti hafne. Magaalaa Finfinneetti gaafa dhuftanii daldala maalirratti bobbaatanii hojjechaa turtan? Ani markaatoon galesi markaatoon ammoo wallee jechumaa qaban hojiin keenya guddaan suuqota tokko achiira. Cumatti galee waan tokko dhadhaafaa waan adda addaa kan daldalaa turre sitti. Hojiin keenya bal'inaan ammas markaatuma jira. Gaafa achitti hojjennee xiqqoon immoo Oromiyaa kana keessatti as baanee masmara biyya keessatti ta'e lafa kanas asitti binnee ammumallee hojii bal'aa keessa jira. Hojii ala impoortii keessa ekspoortii waan adda addaa hojjechaa jirra. Aha, gara biyya alaatti wanti ergitanis achi wanti fichisiistan jira jechuudha. Amma miti kan argamnu xiyyaara keessatti garuu anamma qilleensarra bararreedhee tanan eegaa ture. Teenyetuma haasa'aa jirra. Xiyyaarri kun akkamiin deemu? Indeema. Boqonnaa irra jira malee indeema. Baay'ee deemee uummata tajaajilaa ture. Amma boqonnaa irra jira. Inka gaaf tokko. Buufata xiyyaara boolee namni hundi seenuu hin danda'u. Namootuma tokkotu carraa adda addaatiin achi seenee waan sana daawwataa. Isin immoo asitti namni akka dhufee xiyyaarri maal fakkaataa waan jedhullee akka daawwatuuf as keessanii jirtu. Xiyyaarri kun akkamitti dhufee as qubate? Xiyyaarri kun erga as qubatee ture waggaa 10. Namoonni beekanillee namoonni baay'eellee beeku. Namoonni xiyyaara kana seenee ilaallee nama baay'eetu ilaale. Ani immoo na gammachiisu keessa akkuma ammatetti kana namni biyya alaa deemuudhaaf yookaan immoo biyya tokko keessa deemuudhaaf namni carraa sana argatu asitti gizee dhufee argimu baay'ee itti gammada. Anna gammachiisullee isa dhuguma erguman fidee xiyyaara kana fidee as godhe barattootni namoonni adda addaa namoonni bakka baay'een namni baay'een asumatti xiyyaara kana argee akka namni dhuguma akkatti kana biyya alaa baay'een deemu nama sana gammachiise iyyuu hin jiru bal'inaan akkan fiduu san godhe immoo kanuma kaayyoo kana qabadhee tura namni dhufee alaa dhufa. Bu'aa bahiin jireenyaa isin dabarsitanii as geessan namoonni biraa daa'imman akka isinirraa baratan akka kaayyoo boruuf qabaatan bu'aa bahii akkamii keessa dabartanii as geessanii? Hin danda'amattee kaayyoodhaan itti gallaan ni marsii danda'ama. Maaliif hojii kootis jettee hojjennaa nama hojjettee guddattaa bakka waanuma barbaadde irraa yoo ka'e tokko itti jalqabnaan bakka nama yaaddisa nama geessa yoo baay'ee kaayyoodhaaf ta'e garuu tokkichumaan
gaawa lakkaadha isin jammartu gaaraa isin jammartu lafumaa kaatee hin danda'amateetti galtan masii danda'amadhe tana yaadaan. Ijoollummaa keessanitti hawwii maal ta'uu qabdu ture? Ijoollummaatti tokkoffaan daldalas ta'uu nan hawwaa ture. Gizee dhumani minaan illee mana ijaaraa walakkaatti muka baala kan ciree mana xiqqoo kan. Yeroo taphattan jechuudha. Ay yeroo minaan faayi dubiti boqqolloo maal hojjetee eege. Bakka horii irraa eegu biti akkas bakka mukuma guree mana ijaaraa mana xiqqoo goojjoo kana jirtu. Bakka amma nyaatallee irraa affatanitti maatiin. Yeroo baay'ee bakka achuma noora. Injiinara ta'uuf hawwaa turtan jechuudha yeroo sanatti yeroo amma mana fa'aa ijaartan kana. Waa injiinaraa kana dhagahamu jechuudha amma dhageenya malee gasii manuma ijaaruudha birrii baachuudha. Baala barzaafii fa'aa diddiima tokko beekta isa fa'aa kutee birrii 10 fakkeessee birrii boondii kiisitti baadhee kiisii keessatti na goggogaa ture. Laastikii birrii faazarii koorraa fudheen jira. Isa jiidha isaanii dhama kiisii keessa goddaa guyyaa 2-3 booda caccabee na irraa badaa mana dhugaa inni fa'aa baay'ee anem dhugaan duubatti deebi'ee yaadu namni waan hawwatiin argata kan hin jedhu itti amanaan akka kootti. Kanaaf isin waan ijoollummaatti hawwitan irra geessanii hawwii keessan bira qaqqabdanii jirtu jechuudha. Qaqqabeera. Mee daa'imman nu daawwachaa jiranii isinirraa waa hedduu baratu inneeti yaadna. Namni yoo kaayyoo qabaate bakka hawwee fi bakka silaa kaayyeeffate sana gahuu akka danda'u egaa isinirraa ni baratu inneeti yaadna. Tokkoffaa isin barumsa keessaniin hanga kutaa 8 qofatti kan isin deemtanii maaliif ijoollummaa dhumarraa kinoo birrii lakkaa'uun hawwaa ture jettanii jirtu. Birrii lakkaa'uu jechuun immoo hojiidhuma daldalaa kana ijoollummaan gara daldalaa seentanii milkooftanii jirtu. Daa'imman waan hawwassana yookaan immoo kaayyoo isaanii bira akka gahan ammumarraa maal gochuu qabu? Maal gorsitu daa'imman? Ijoolleen ammaa teekinooloojii jira maal jira waan baay'ee isaan gargaara akka keenya durii san illee miti. Baay'ee cimanii baratan taanaan hojjetan taanaan akkuma haadhaaf abbaa isaaniitiif keessattuu ajajaman taanaan guddina isaaniitiif kun baay'ee daandii bal'aa ta'aaf. Yoo maatii harkaa ba'an xiqqooshii isaaniifis gaarii biyyumaaf illee gaarii miti isaan maatii sodaachuu wanni guddaan kaayyoo qabachuu barachuu kana godhe taanaan hunduu namni hin guddanne hin jiru dheeffuudhaan. Egaa daa'immaniif muuxannoo fi mudannoo keessan ijoollummaarraa kaasee hanga ammaa jiru daa'immanitti himtanii jirtu. Daa'immanis egaa muuxannoo fi mudannoo keessan kanarraa waa hedduu akka baratan ni abdanne jechuudha. Isinis eeyyamamaa taatanii daa'immaniif muuxannoo keessan mudannoo keessan waan nu qooddaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Okay, isinis waan dhuftanii nu gaafattan qe'ee keenyatti dhuftanii muuxannoo keenyas daa'imaa dabarsuudhaaf waan dabarsitaniifis daa'imnis waan dhaggeeffataniif ijoollee guddadhaa galatoomaa baradhaa isiniin jedha. Ijoollee qophii ijoollummaa koo torbee kanaa egaa akkuma jalqaba irratti isinitti himne magaalaa Adaamarraa ka'uudhaan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsa Gujeetti argamuudhaan egaa xiyyaara keessatti teenyee qophii ijoollummaa keenyaarraa isin biraan gahaa turree jirra jechuudha. Nutis qophii ijoollummaa koo torbee kanaa asumaan xumurree jirra. Torban immoo nama biraa qabannee aga walitti deebinutti torban gaarii.